بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبلين كي جاكا بجمتوتا في جارتمتوتا جرتو هاجي سلام تانتي يتون الرابقات قبلويتون أكا أننيتي في ميويتون أكا ديما أرغويتون أكا هاترا نبرا خاتي بكا إسن جيتن اتمانا منا خيسن اتي إسن براها لفتو خجو أنا شيخ بيان دعواتي هردوتوتا كي جاكا بجمتوتا كخيسا في علا خفقو فيديو هندي خيسن واكنا داوتني نبدد يوتنا واي فيار راها سوم كي ميديا قول عرتي توجن واي فيار راسون كي يادتم أرو مالي دفتين كيسن الأولم وانين اندفين بلنان واي فياتن إسني بفسوفين دفين وبلين كي يكا بجمتوتا في جارتمتوتا هردوفتوتا فيان كن إيسر راين إسني إيغل يوجد متار راين إيغل يجو आन शेख बयान दावा नीस डॉक्टोरा शेख आसी वाये इसिन बक्कारना सौखाना कैसत्ती इफलाल्तनी अक्कदा उगती तिच्चे कैसत्ती ओग्गा इबगर्तन टेलीफोन किया इसिन इफी मत्तन सवान तहेब गमा टेलीफोन किया वासाबी टीफी इमोतिन योच्ची कैसत्ती इबगर्तन इबेतेसन uftanii gama keessaatiin nagaafachuu ni dandeessan. Tanaafuu waa'een fayyaa kun nama hedduutu biyyoota alaa keessa kan jiran kakka Abu Dhabii, kakka Saudi Arabiyaa, Riyaadii fi Makkaa fi Jiddaa kanneen kana fakkaatu namni dhibeen adda addaa qabde kan dawaa bakka sani geessuuf dhabamuudhaan dhibuma isaa dhabuudhaan afaan wallaaluudhaan kataa'uun jira. kanneen waan hin himu kana keessatti iflaalee gara kiyya dhufuu qaba. Tanaafuu namoota hedduudhaarraa ni jira. Namni gartee mataa kanaan na dhukkubajuu dhibeen gariin ta'amma dhibee dhalaarraa hedduu haasofne jechuudha. Hedduu dhibeen tun dhalaarratti waan jirtuuf eegata dhalaa kana haasofne dhiirtichi keessatti iflaaltees dhufuu dandeessi. Alaa yogguu mataa mushtattu rifeensa kiyyaatu narraa ciccitaa jettu rifeensi kiyya akkanumatti narraa bu'a waa inni ta'e hin beeku jettu ta'e yoggaa filattu ammaas halloo mataa kana yogguun filuu hin dandayu halloo mataa tanaan na dhukkuba tan jettu dhibee isiidhaa waan hin beekuuf eega rabbiitii gara kiyya dhuftee na gaafachuu qabdi. Akkasuma wanni akkasan nama godhu mallattoo dhibeedhaati. Mataan akkasitti kute sun dawaa deebisuu jira gaafachuu ni dandeessi. Namoonni gariin mataa kanaan na dhukkuba ji'aa tokkoon ji'aa kanarraa ji'aa kaan na dabra jechuudhaan gariin ammoo ammaa manarraa dhaabbatee ammaa amma na deebi'aa akkuma nama ifiif godhuutiin jiraa hajuu dawaan isaa na bira jiraa gama telefoona kiyyaatiin sheek bayaan daawaa barbaadee gaafachuudha qaba. Hordoftoonni miidiyaa gola aartiidhaa hedduun kan dhuftanii keessaan na gaafattan kaniin ammaa isinii deebise ka fayyadamaa jirtan hundi keessanuu galatoomaadhaa rabbiin isin haa aafiyu jechaa ammaas kanummaan hordoftoonni miidiyaa abbaa fedhee jalatti argamu hundinuu sagalee xiyya tana dhagaye gama keessaatiin dhufee na fayyadamuu qaba. Akka ajaa'ibaattiin isa kaddama eega rabbiiti. Duuba nama yogguu duumeessisa miidhaan yoo roobni narraa roobuu baate fuulumaa kanaa wajjiin mataan na caccaba. Ija kanaan na keessaa gad deema ilkeen tunis na dhukkubdi
amma kana wajjin na dhukkubaa waan ta'ee wallaalee jiru kunis dhiiga isaa keessa dhibeen sun jirti dhufee na gaafatee dawaa isaa harkachuu ni danda'a. Kanatti aansuudhaan nama garii jira ilkeen tun na adiidha aduma tanaan na dhukkubaa waan karaa keessaatii nyaataan beeku tanaas yogguun buqqaase tanuman na kutti kana yogguun buqqaases tanuman na kutti ilkee firraa fixee dhiiroo malli maalii kajuus kajee nama gaafatuufi kajee if gaafatu idduu dachii rabbii sanarraa namni hangan qabu. Dhibeen sun ilkee miti firraan buqqaaseen obboleetiitiyya firraan buqqaaseen obboleessaayya. Iltihaabaa tallissaa jedhanii irgoo keessa jarmiin jiraachuudha. Waan jalaa nama nyaatu jira yoo ati tana firraa buqqaaftees waan jarmiin sun hin du'iniin taanuma jala leexxee hidda keessa nyaatti ilkeen namarraa dhumtee osuma dardaraa dulloota nama gooti jechuudha. Kanaafuu iltihaabaa tallissaa na bira dhuftanii if wallaanuu qabdan iltihaabaa ta'e irgoodhaa jechuu kiyya afaan arabaatiin hin dubbadne. Nama garii nama irgoo tanaan irraa gassolloqa. Ammaas yeroo garii na nyaatti inumaa na dhidhiidiyuuyi afaan kiyya na ajaa'onii namaa hojii taa'uu dadhabee dhiiroo laata dawaan maali je'eef gaafatu gama sheebbayaan daawaa dhufee achiin tilifoona sheebbayaan daawaa jalaa fudhatee dhufee yoo na gaafatee eega rabbiiti dhibee isaa adda baafatee dawaa argachuu ni danda'a. Biyyuma fedhee haa ta'u Abudabee taata Itoophiyaa taata Somaaliyaa kan jiraattu kan ummata Oromoodhaa kan afaan kiyya dhageessan afaan kiyya kana beektan taatan hundi keessan fayyadamuu qabdan. Tanaafiin isin fayyaduuf gara keessan dhufee rabbiin warri dhibee kana hunda qabdan isin haa aafiyu kottaa jeetiin isin yaamu. Akkasuma namni irgoon sun akkasitti sosolloytee irgoon narraa gad solloytee narraa gad dhumtee maaliyyuu sun dawaa deebisu jira. Namni sun arrabni isaatis ni addaata daawutiin if laaluu qaba. Arrabni isaa yoo na dhodhooha jee arrabnis na addaata. Hidhiin matanaatu na goggoga akka hidhiin barraacaa na fuuteeti na fakkaatti. Maaliin ta'e laata namni jiru dawaan qophiitti nu bira jira. Dura namni dhibee bareeti dawaa isaatis bara waan ta'eef nu bira dhuftanii dhibeen tiyyatummaaliif maqaa eega bartan booda dawaa dhibee sanii nu biraa fudhachuu ni dandeessan. Rabbi dawaa isinii haa godhu ka dawaa nama godhu rabbi nuti dawaa qoratame qilleensi namni sun keessa jiru lafa baddaati moo lafa gammoojjiiti moo badda daree jennee gaafannee akka dawaan nama miineef dhiira moo dhalaadha moo ijoollee nama umriin isaa dulloomee jiru moo nama guddaadha moo akkami jennee eega isin gaafanne booda qiyaasa qilleensa isin keessa jirtaniitii fi qiyaasa giraama dawaa keessaniitiin dhibee isin wallaanuun ni danda'ama. Kanaafuu gama sheebbayaan daawaatti ka itti saalaan tilifoona dha'uufi ka imoon tilifoona gara imootiin nu qunnamuufi ka waatsaappiin nu qunnamuu idduu nu dhuftanii dawaa keessan fudhachuu ni dandeessan. Nama garii hordoftoota ammaa dura na dhufee keessaa imoodhaan akka nama bilook nu gooteen nu fakkaattaa maali namni juus waatsaappiin fayyadamtanii akkaan imoo keessan imooti yaadii isinii deebisee wal qunnamnuuf xurree saayixanii karaa diriirsuu ni dandeessan. Yogguu dawaa kiyya kanarraa ifumaa godhattan dura dursoo dawaa kana osoo ifi hammam takka dhugaadhaa keessan barre saahibban keessanitti himuun dhoorkaan. Hoggaa dawaa ifii godhattanii dawaa kana hamma inni qoratame agartan saahibban keessanii sheer gootanii kadhiyoo jiru nama fagoo biraan gayuun warreen yuutuubaratti sagalee tiyyatana dhagaye akka ajilii dargannuuf sheer gootanii bira kuchiiftanii ifiifis keessatti if laaluun haalaan ajilii qabdi. Akka fiidiyoontu yogguu isin bira geesse daawwattoota hordoftoota keessan biraan geessan ni nabdan.
akka isinis akka daawwitiitti keessatti ilaaltanii haasawaan haasa'u kana gama keessaatiin dhuftanii irraa fayyadamtanillee ni nabdadha. Hottaa jeetiin isin yaama. Yoo arrabni isin addaate hundee arrabaatanii yogguu nyaattan laaguma kana keessaan na dhukkuba. Laagaa tana waan na keessa jiru hin beeku laaguma tana keessaa ol na deemanii na gaddeebi'anii maal kajuu gariin waan laagaaf irraa muri ja'an tawakkalataan. Gariin ammoo hancufa wallee tufte hammaama irratti michiisti dhawee ja'an. Tanumaa tana idduu inni karabbi dawaa godhee bira dhaqee waan namni wanni gartee hawaasni ju'uun kana fudhatee rabbi dawaa godhuufis waan dhabamu. Kaammoo san bira kutee sanitti fayyuu dide na bira dhuftanii laagaa teessan waan isin irraa laate na gaafattanii fayyuu hin dandeessan. Laagummaan waan laagaa jaawwanni laagaan jirtu. Laagaa yoo dhiigni keessan sirrii dalaguu didee xannachi qaama keessanii hiitawee namni waan laagaati jechuudhaan isin irraa mura. Asalaan numa deebiti waan dhiigni sun ammallee numa deebuuf. Wanni gartee madditi irraa yaatee dhuftu sun waan hin goggoginiif yogguu ati ooma laagaan muratta. Waan laagaa muratuudhaan ifin dararin dawaa jira nami loosatee innis jira. Isiniin jaanii ilaaltanii fi raggartaniifi kana loosatee inni kana nu jira jettanii fi shakkitan idduu dawaa laagaa keessa harri jettee afaan naqattee laagaa ta'e keessa olii gaxooftee lulluuqattuu ni jira. Wanni laagaa achuma sirraa kutti gama sheebbayaan dhuftanii fudhachuu ni dandeessan. Kana bira kutuudhaan nama sadriin qabdu hajoolleen duraa quqqufaatu kanaa jira. Qufaa goggogaa fi qufaa jiidhaatti daan qaba. Qufaan kun garii yogguu qufa'u waatu harma lamaan kana idduudhaan na dira duudaa fi harma idduudhaan waa waliin na dirani hafuurri na ciccitaa laata maaliin ta'e jee yoggaa if gaafate dafee gara sheebbayaan daawaa dhufuu qaba. Qufaan nama garii jira. Ka guyyaa yogguun deemu nagahummaan qaba achii asriin natti aggara gallaan ciisuu hin dandayu. Ka gara bitaa kana faadhatti yoon hin ciise halkanuma naggaltiin hin qufa. Laydaan na jira. Waan hin keessa buleen beeku ammoo ganama wayyuma juu isiin tuni waan irraa taate dhibee keessan akkuma sheekbayaan daawaa maqaa qabutti dhibeen tunis maqaa qabdi. Mallattoo ittiin beekamtu qabdi malee. Mallattoo san isin gaggaafadheetiin dhibee teessan waan akkanaatti jee isinii himee dawaanis giraamaan akkasuma jala jira. Dawaa keessan biyyuma jirtanirraa fudhachuu ni dandeessan. Sheebbayaan daawaa biraa fudhachuu ni dandeessan. Namni qufaan irraa buqqa'uu dide ka hafuurritti qiccitu ka gariin sombaan na jira juu iltihaabaati sadriidha kanaaf ni gariin jeen isiin tun dhuguma iltihaabaati sadriiti. Qabbanarraaye waan daftee yooniif gartee hafuurri ciccite yoo guudhaa deemtu miilli kee kun sirra gad dhangala'ee lafa odoo deemuu dadhabdee hafuurri sirra ciccite yogguu san yoo qufaate hin shakkin jihaaza tanaffusii jedhaniini sombi jihaaza tanaffusii kana keessatti argama. Somba malee sonni jihaaza tanaffusii jihaaza hafuuraa keessatti argamu. Hedduudha wanni oksijjiina nama dhorkuu danda'u. Kanneen na biraa argachuu dandeessan. Nama garii jira ammaas ka hasmiin nu jira. Akka afaan arabaatti rabu'aan nu jira. Hoggaadha bakka hammaamaa dha'e. Majaalii bira dha'ennaan akkanuma du'ee taanee hafuurri nu ciccita. Maali laata jettanii warri bakaakaa hin deemtan. Bakaakaa keessan akka firraa dhiibtaniif dawaa sheebbayaan daawaa bira dhuftanii argachuu ni dandeessan. Biyyuma jiruu hin isinii kanna. Feetu Suudii jiraan, Jidda jiraan, Makka jiraan, biyya hundaa'uu nama isinii kannuun isinii godhaa. Yoggaa dawaan keessan isin bira dhufe fiidiyoo dawaa keessanii naggat ergitaniitiin isinii ehee zabaa dawaan keessanii fi dhibee waliin dhufnaan waan ciroo dhume ni gaafatta dubbuma ciroo dhumte akkasiin sin jaa.
ammallee hoggaa namni asmiin itti jirtu aaraas hin danda'u. Aara takka aarsinaan namni abadan hafuuraa itti qiccita. Dawaan asmiin jiru fa'aa nama jiru jira. Nama bakaa kan deemu. Obboleessa kiyya kabajamaa dawaan asmii ni jira. Obboleettii kiyya kabajamtuu dawaan asmii ni jira. Dhuftee fayyadamtee yeroo gabaabdutti yoo dawaa asmiin sun sirraa kutuu baatte sheek bayaan daawaadhaa telefoona isaanii qabdaa. Deebitee sheeka dawaan sun waan irraan kunne egaa sheeka maali? Namni sheekaan kijibuu jettanii na gaafachuu ni dandeeysan. Akkumaan an dhugaa himuu fi kijiba himuu dhuftanii dhibee keessan if yaaltanii jarrabuu ni dandeeysan. Oguu fi dawaa harkattan namoota keessan hundatti akka himtaniin asumaan isin hima. Amma jihaaza ta'a hafuuraa kana bira kuteetiin jira. Nama onneen na dhukkuba. Numaan amammoodha. Anuma hiixachiisa. Achi booda ulii mataan na dhukkuba. Yoo lafaa ka'ee niin dawwakaa. Inumaahuu anaa dachiin deemaa dachiin naan deemaa walii fi wallaalee dachii kombol naan jaa nama juus. Kaafamni dhiigaa si irratti juun dubbiin sanii miti. Dhibee teessan dhuftanii gama sheek bayaan daawaa baruu ni dandeessan. Yoo ol kaatee dhiinnis hafuurris ciccitee akkasuma akka nama kabalaan jiwuu godhaniitti ijji cillimsi jettee gidaara harkaan barbaaddee irratti hirkattee hamma xiqqoo teessutti yoo dammaquu baattees dawaan keessan dhuguma dhiiga keessan irraa miidhaan jirti, onnee irra jirti, onneen keessan wallaanamuu danda'a. Onneen tun garatti nama dhukkubduu qabdi. Onnee xabi'iidhaa ta nama dhukkubdu onnummaan si nama dhukkubdee onneen tun laafachuudhaan ilmi namaa gariin osuma beekuu yogguu isin sun itti kaate akka nama gaggabuu jira. Jinnii miti wanni gaggabse sun. Onneedhaatutti ka'e waan ta'eef onneen tun qaama ilma namaa keessa hedduu dhiiga waan hirtuuf hoggaa onneen tun dadhabde ilmi namaa hufuu malee maal godhate. Gariin na sheekotiidhaa jinniidha jee tuma jinni jee dawaa jala qaba. Namni sun yeroo gabaabdutti du'uu ni danda'a. Onneen jinniidhaan qabamtuu fi onneen dhugumatti onneen qabamtu garaagarummaa qabdi. Kanaas adda baafachuu qabdan. Namni dawaa nama gooneettanii dawaadhaan gartee dawaa nama gootan kabajamoon sheekotiin dawaan nama wallaantu. Namni gariin ka onnee yogguu waan gartee waan san jala qabdan muka gartee xabiidhaa ashaabaa kana jala qabdan muka dawaa jala qabdan yeruma san gakkufuu jira. Dhibbee hammoo namni sun nadhiisaa jechuu dadhabe malee. Gariin ammoo ka yogguu waan san jala qabdan gaggabuu jira. Ka daqiiquma gaggabee harkisaa akkasi waliin jabaatu nama sawwaatu gubbaa jira onnee isaati dhufee wallaanamuu danda'a. Kammoo akka lafa kufu ka ifin dhageenye akkasi jismii hiyyaan na laafata humnatti qaamni wal na gaddiisa. Matuma kanaan na oowwa juu sunis onnee irraa dhuftanii wallaanamuu ni dandeessan. Viidiyoon kun isin bira ga'ee obboleeyyan keessan kafa godhiyoo biraan geessanii akka fayyaddan asumaaniin dhaamsa isinii godha. Dhibeen jinniitii fi taa siiriitii fi taa masiidhaa garagara qabdi. Akkuma manni hundinuu hulaa qabutti hundinuu hulaa fi xiyyootti dhufte malee fayyadamuu hin danda'u. Nama garii jira ka quraana naqqaraanii yogguu dhasheenni quraana naqqare yogguu siinna keessa haasoyteetuma yogguu hin nukute hoggasumammaas dhibeeti jettee deebi'aa jira. Sun quraanni dawaa hundaati waan taateef nama muuminaa ni fayyada waan taateef eega dhibee adda qoratte booda eegatti qaraate eega keessaa hafte booda dawaa haddamtuu ni jira. Dawaa san fudhattee akka wanni sun ittiin deebine godhuudhaatu si fayyada. Hin deebitu wanni sun akkasii amma dhibee har'aan tanaa onnee dhaabne waan jiruuf viidiyoo dhuftu keessatti akkaataa garaadhaa akkaataa ammallee
garaa ilma namaa kana keessa waan sagalee qabu tana keessa deemtu dhalaan akkana jetti. Gariin dhalaadhaafaan wanni sun marrimaanii jettee walii heesabti. Marrimaanii miti. Marrimaan keessa hafuurri guutee gaazaat jedhanii akkas godha malee. Gariin taniin deeqqifadha. Yogguun nyaanni irraan dalagu woomaatu akkatti olii ganna keessa fiiga. Woomaatu qaama isaarratti ganna deema. Inumaa garii dabree tafa kana fa'aa waan seenee lafarra miila irratti adochee akka naafaatti miila lafarra na shorrisu jira. Miilli kiyya kunis hidhaan hidhameeti yogguun xiqqoo gattaa'e. Inumaa waa takka gartee yoon deemee akka ispoortii godhe malee fayyaan qabu jettu jira. Dhiiga kee dalaguu dide obboleeyyitii obboleessa kiyyaa dawaa dhiiga kee dalaysiisu. Dhuftee sheebbayaan dawaa biraa fudhachuu ni dandeessa gatii salphaadhaan. Amma asumatti isinii dhaaba waan ta'eef waa'ee gartee lafee gartee tafaa nama garii tafatiyya tanaan bakka gartee taa'aa hudduutti na dhaabbatu kanaan waatu na idduu deemee fakkaatti. Woomaa kakar na ja'a. Humuudal fikirillee namni gariin naannuma ja'a. Waan hin ta'e wallaallee kajuu fi kanneen meedaadha. Qochumaa kiyyaa tokko malee na ta'e jiru fiidiyoo dhuftu keessatti dawaan qochumaatiis ni jira. Qochumaan gariin kanama haqqisiisu jira. Yogguu nyaatte yoo ofirraa deebifte harka keessa ofirraa deebifte malee nyaata nyaannaan ati fayyaa dhabdu jira. Kanneenii fi akka jarmii garaa fiidiyoo dhuftu keessatti isinii gabaasaa namoota hunda biraan gayaa irraa fayyadamaan isiniin ja'a. Rabbi isinaa aafiyu. Hunda keessanuu rabbi isinaa fayyisu. Warri fagoo fi dhiyoo jirtan hundi abbaan fayyaa rabbi. Nuti gaa ammoo rabbumaan gargaarsifannee dawaa isinii goona waan beeynurraa jenne malee du'aa isinii godhaa dawaa isinii kennina. Rabbi isinaa fayyisu. Rabbi fayyaa teessan ta duraanii isinii haa deebisu. Ifittin taa'inaa gama sheebbayaan daawaa dhuftanii akka wallaanamtaniin beeksisa isinii godhaa. Haajaa muraada keessan rabbi isinii haa guutu. Garee hundarraa'uu akka sheer gootanii isiniin ja'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبيسي دي إيسان سغنتا خنا شيبايان دعواتي هم قبين افتفيديو تنفكاتون يو ربين قلتي فدي ولد دفنوتي نجين ناجرات داني سنين جا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.